sirumatti uummanni kun uummata nagaa ta'uusaa waan hunda laallee irraa arguu dandeenya jechuudha. Fakkeenya mallattoo uummata kanaa ta'eetu kan beekamu amma Odaadha. Odaan muka jiidhaadha, muka qajeelaadha. Uummatumti xiqqoo ishii wayii ollaa keenyatti olaallee mallattoon akka uummatummaa isaaniitti isaan alaabaa isaaniirra illee godhatan hambillaa qabu jira, goraadee. Goraadeedha amma fakkeenyaaf hundumtu biyyoota arabaa kana yoo laaltan asuma ollaa keenyaa waan tokko yoo laaltan yeroo mara waan billaa waan eeboo mallattoo godhatantu jira jechuudha. Akka faajjii tokkootti. Faajjiin gadaa garuu muka jiidhaadha, uffata adii. Waraanni Oromoo, waraanni Abbaa Gadaa, duulaan Oromoodha. Seera addunyaan amma ittiin deemtu waraana kalaqeedha. Waraanni amma fakkeenyaaf hiriiraan deemu, waraanni hiriiraan deema. Amma yoo addunyaa kana keessatti argitu biyya kam keessattuu pirinsipiliin yeroo karaa deemu waraanni hiriiraan deema. Kuni waraana Abbaa Duulaati, seera Abbaa Duulaati. Nuti waan addunyaarraa laallee arginee miti jechuudha. Waan dhageenyee keessatti guddannee aabboo abaabayyuun nutti himamee walitti dabarsamee as ga'eedha jechuudha. Keessattuu gadaan waan dubartiidhaa tume eenyumaaf hin tumne akka namoonni keenya baay'een gadaan dubartii hacuucas jedhanii warri barreessan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Dr. Nagaasoo Gidaadaa fa'aa waan kana kitaaba isaanii keessatti akka waan gadaan dubartoota hacuucutti kan kaa'anii jiru jechuudha. Mirgan kennuuf aangootti hin baatu maal jedhanii barreessan. Akka aadaa Oromootti dubartiin kabaja guddaa qabdi uummata Oromoo bira. Seerri gadaa waan tumaa tume keessaa inni olaanaan mirga daa'immanii fi mirga dubartootaati jechuudha. Fakkeenyaaf kana akkamitti ibsuu dandeenya? Dubartoonni waraanaan deeman, harfii qabatanii duulatti hin bobba'a waraanaan deeman. Du'a dhaquu hin qabdu jechuun olitti kabajaan hin jiru jechuudha. Lagallee ishii dura hin ce'anii abbaan gadaa tokko immoo abbaa gadaa ta'uudha bar fuudhuu qaba bar. Lubni tokko doorii booda duulli isaan ba'an luboota ta'uudhaaf duula fuudhaati. Yoo hin fuune namni mana hin ijaarratin utubaan dhaabbatin haadha manaa hin qabne mana hin dhaabbatin hoogganaa ta'eetoo hin hoogganu uummata Oromoo. Kuni waan gadaa Oromoo keessatti tumamee jirudha. Kun maal agarsiisa? Namichuu yoo ishii qabaate malee bar abbaa gadaan ta'u bar. Yoo fuudhee ishii wajjin warroomeen alatti ulaagaa abbaa gadaa tokko kan lubaa tokko hin guutu. Kijiba. Egaa Ameerikaa taa'ee namni yoo dubbate waanuma dhugaa se'a namni. Waan faranjiin jette kana hunda dhugaa se'a namni. Waan faranjiin barreessaa baate hundi kijibaa bara. Amma wanni dubbisaa jiru kijibaa bara. Waan keenya ilaallatee waan dhugaa tokko hin argine nama waan dhugaa namoota muraasa wanta dhugaa kan jedhan waa'ee Oromoo laalchisee seenaa barreessitoota darban irraa warri alagaa barreessan kana faranjii ሰው ta'e jechuudha warra adiisoota. Kanaaf namni kun amma akka beekattu of laalaa. የኦሮሞ ታሪክ ጡት ተቆረጠ ይባላል። በሞጋሳ ጊዜ የሞጋሳ ወታደሮች የእርጉዝ ሆድ እየቀደዱ ልጅ እያወጡ ይጥሉ ነበረ። ይሄንንም የሚያደርጉት ለማስፈራራት ነው ተብሎ የተጻፈ ሙሉ ለሙሉ በብዙ እንትኖች Kanaaf fakkeenyaaf amma Sumaalee waaquma jedha Sumaalee. Kana seentanii yuutuubii keessa yookaan Googilii keessa ilaaluu dandeessa. Eebban eebbuma jedha. Eebba waaqaa jedha. Oromoon eebba waaqaa jedha, Sumaaleen eebba waaqaa jedha. Ayyaanaan ayyaana jedha Sumaaleen. Kana hin jennu jedhan kun afaan Oromoo hin dhagahu gadi ba'anii yaa dubbata. Akkana hin jedhamu ture haa jedhan. Ayyaanni ayyaanuma eebba waaqa. Sumaalee ashanti riilijiin jedha yookaan amantii Sumaalee Islaama dura kan jedhu waaqa jedha. Amantii waaqizim jedhanii kitaaba barreessanii warri qoratan jechuudha. Namni biyya Poorchugaal tokko Faransaayidha barreeffamee jira jechuudha. Waaqizim waaqa yeroo barreessan illee afaan Oromootiin barreessu. Oromoon hin dubbisa sana jechuudha. Kanaaf hundumtuu ofiif of alagoomsaa jira malee Oromoon an kiyya miti saba jedhee hin qabu.
michile lolati michile lola nagaa jirtu akkam jirtu hordoftoota michilee miidiyaa baga jiraattanii baga fayyaa taatanii baga walitti deebinee uummanni keenya kanneen bakkee adda addaa jirtan biyya alaa biyya keessa jirtan kan sagantaa michilee miidiyaa kana hordofuudhaan yaada fi yaadannoo keessan galanni isin haa ga'u galatoomaa isiniin jenna akkasumas sooshaal miidiyaa adda addaa irratti tiiktookii feesbuukii fi waan sooshaal miidiyaa kana irratti viidiyoo keenya ilaaluudhaan wanteen koomentii gaarii jajjabeessaa nu kennatan ulfaadhaa isiniin jenna ammallee wantoota gaarii ta'a wantoota kana caalaa gaarii ta'an dalaguudhaaf deeggarsi keessan barbaachisaa waan ta'eef deeggarsa akka gootan asumaan dhaamsa isinii dabarsuu feena egaa kana dura wantoota baay'ee irratti amma danda'ametti wantoota seenaa uummata kanaa karaa irraa qabanii turan seenaa uummata kanaa namni illee karaa irraa jallaa sanarra goree wantoota baay'ee karaa alaas karaa keessas wanti hojjetamu hedduun akka jiran amma tokko heeruu kennuu dandeenyeerra jennee yaalla kanas namoonni biyyoota alaa irraa bakkee adda addaa jiraattan kan riifaransii adda addaa kitaaba pdf'dhaan waan jiru adda addaa nu ergitan galatoomaa galanni keessan guddaadha isiniin jenna nutis kaayyoon keenya uummanni kun seenaa lafa kanarratti qabu dhabee seenaa lafa kanarratti qabaachuu qabu dhabee seenaan immoo waan hangafaati namni seenaa hin qabne uummanni seenaa hin qabne waan uummatummaas hin qabu kanaafuu seenaan uummata kanaa sirreeffamuu qabaadha kaayyoon michilee miidiyaa qaama keessanis haa ta'u qaama alaatiin seenaan uummata kanaa hanga yoonatti hin barreeffamne jechuun hin danda'amu maaliif seenaan kana dura ture maal akka ture maal akka ta'e waan wal hin beeknu hedduu jira kanaafuu kana sirreessuudhaaf immoo waan barbaachisaa ta'e amma humna keenyaa carraaquu qabna isa jedhurraa akka ka'ame jalqaba viidiyoo keenya irratti isinii ibsinee turre waan ta'eef ammas itti fufnee waanuma kana irratti hojjechaa jirra egaa viidiyoolee darban keessatti wantoota baay'ee kaafnerra keessattuu kallattii sochii uummata kanaa yookaan kallattii argama uummata kanaa kallattii dheerina jireenyaa uummata kanaa akka malee akka ta'e uummanni Oromoo kaaba karaa galaana diimatii kaasee mootummaa daamotaa Aksuum Zaagwee warra Shawaa maalitti uumame kana keessatti liqinfamee dhabamaa akka turee fi isaan kun immoo Oromoota akka turan uummanni Oromoo akka ta'e wantoonni amma ol guddatee uummata kanarra ol fageeffamee akka waan uummanni kun gadaanaa ta'e akka waan uummanni kun abbaa biyya kanaa hin ta'in akka uummanni kun biyya kana keessa hin jiraatinitti kaan sun dogoggora ta'uu isaanii warri dogoggoraan dogoggorre hin jedhanii ammallee itti falmaa jiranii kanaaf falmii isaanii kanarratti tanarra waan isaan har'ayyuu jedhan waan har'ayyuu jedhamaa jiruun har'a waan tokko isinii ibsuu yaalaa jechuudha irratti ammallee hani sirroof hin ta'u seenaan saba kanaa ammallee nama biratti fudhatamaa akka hin qabne qaamni kana dura kitaaba abbaa baay'ee dubbisee guddate dhagaa guddate fi kitaaba isaan ittiin fayyadaman yeroo baay'ee naannoo kibre nagasti fitaa nagasti maal jedhaniitu achitti akkas jedha asitti akkana jedhan kana riifaransii godhatanii wanta baay'ee uummata kana wajjin walitti nufne har'allee haasa'aa jiru jechuudha. Kana isinii kaasuu na ergeef viidiyoo tokko yeroo daawwachaa jiru daawwadhu miidiyaan kun miidiyaa afaan Oromootiin fi afaan Amaariffaatiin hojjetu miidiyaa Oromooti kush miidiyaa kan jedhamu irratti namni Yoonaas Birruu jedhamu Dr. Yoonaas Birruu jedhamu yeroo ji'a ebelaa kana keessa intarviiwun nama Anaaniyaa Soorii nama jedhuun afaan Amaariffaatiin wajjiniin gaaffii deebii gaggeessaa ture achi keessatti maal jedhaa uummanni Oromoo karaa Booranaatii ka'ee hanga Wallootti waraanaan dhufee uummata naannoo kana ture uummata inni Amaara jedhu kana lafa kana hunda lafa amma Oromoo irra jiru kanarraa waraanee eega fudhatee booddee uummata achi ture hanga abbaa torbaatti abbaa lakkaa'ee maqaa jijjiiree maqaa Oromootti moggaasee maqaa lafaas maqaa namaas jijjiiree jedhee dubbataa jechuudha. Kana yeroo jedhu immoo waan nama gaddisiisu keessatti maal ibsa dubartoota ulfaallee yoo arge garaadhaa baqaqsee baate gataa yookaan garaadhaa baqaqsee ajjeesaa ture Oromoon jedheeti miidiyaa afaan Oromootiin darbu gubbaatti torban lama dura jechuudha namni ilaaluu danda'a nutillee akka riferensiitti dhiyeessuudhaaf dirqamneeti jirra. ግማሽ በሁለቱም በእናቴም በአባቴም በኩል ግማሽ አማራ ግማሽ ኦሮሞ በሁለቱም በኩል I call myself የሞጋሳ ኦሮሞ በጉልበት የተቀየርን ኦሮሞዎች not in the sense of እንዴት ማለት ቢብራራ እሱን አብራራልሃለሁ የኦሮሞማ ወይም የሞጋሳ ኤክስፓንሽን ከታች ከቦረና ምናምን አካባቢ ተነስቶ
አፕ ወሎ ድረስ እስከሚደርስ ድረስ በኃይል ነው። ኃይሉ ደግሞ ይልሃል ህዝቡን ቴሮራይዝ እያደረጉ እጁን የሰጠውን እንኳን እየገደሉ እንደ ሸቀጥ እንደ ባሪያ እየሸጡ ነው የተስፋፉት። የኦሮሞ ታሪክ ጡት ተቆረጠ ይባላል። በሞጋሳ ጊዜ የሞጋሳ ወታደሮች የእርጉዝ ሆድ እየቀደዱ ልጅ እያወጡ ይጥሉ ነበረ። ይሄንንም የሚያደርጉት ለማስፈራራት ነው ተብሎ የተጻፈ ሙሉ ለሙሉ በብዙ እንትኖች። ከናፉ ኩኒ ማል አገርሲሳadha namoonni tokko tokko nuti amma lafuma kaanee waan yuutuubii kana dharraanee yookaan fi gatii yookaan waan tokko dharraanee haasa'utti fakkaata namni kuni akkasii miti ammallee itti jiraachuu isaanii agarsiisa. Keessaa kan nama gaddisiisu uummanni Oromoo dubartiidhaaf kabaja qabaachuu. Waraanni Oromoo waraanni Abbaa Gadaa duulaan Oromoodha. Seera addunyaan amma ittiin deemtu waraana kalaqeedha. Waraanni amma fakkeenyaaf hiriiraan deemu waraanni hiriiraan deema amma yoo addunyaa kana keessatti argite biyya kam keessattuu pirinsipiliin yeroo karaa deemu waraanni hiriiree deema. Kuni waraana abbaa duulaati, seera abbaa duulaati. Kuni nuti waan addunyaa irraa ilaallee arginee miti jechuudha. Waan dhageenyee keessatti guddannee aabboo abaabayyuu nutti himamee walitti dabarsamee as ga'eedha jechuudha. Seenaa uummata kuushisoo qoranne uummanni kuush waraana hiriira waraanaa, tooftaa waraanaa, wantoota adda addaa kan kalaqe ta'uu isaa seenaa isaanirraa har'ayyuu dubbisuu dandeenya. Har'ayyuu muuziyeemii iddoo adda addaa suuraaleen adda addaa hatamanii siidaaleen adda addaa hatamanii biyya Arabaa jiran kan British keessa jiran kan Jarman jiran kan Ameerikaa jiran laallee waan tokko waan baay'ee arguu dandeenya. Kanaaf uummanni Oromoo madda uummata kanaati. Namichi kun maal jedhaa? Uummanni Oromoo kun yeroo lola sana gaggeessaa ture hambiraa haafuutu jedha keessaa guddisee hambiraa haafuuti dubartoota ulfaallee garaa baqaqsee ulfa irraa baasee yoo dhiira ta'e keessaa ajjeesaa jedhee dabarsaa jechuudha. Himataa jechuudha. Egaa achirratti inni isa gaafatu kun illee waan deebisee isa gaafate waan chaalenjingii jedhamu waan ittiin dhiyeessu caallisee dhaggeeffachaa ture jechuudha. Egaa akka aadaa Oromootti dubartiin kabaja guddaa qabdi uummata Oromoo bira. Seerri Gadaa waan tumaa tume keessaa inni olaanaan mirga daa'immanii fi mirga dubartootaati jechuudha. Fakkeenyaaf kana akkamitti ibsuu dandeenya? Dubartoonni waraanan deeman harfii qabatanii duulatti hin bobba'a waraanan deeman. Gadi ba'anii bakkee hojiiwwan rakkisaa ta'an hin dalagan. Fakkeenyaaf qonni rakkisaadha dubartoota. Waraanni rakkisaadha. Sababa waraana hin deemneef immoo lafa kaa'ee jira. Sababa waraana hin deemneef pirisaayisili akka saayinsiitti lafa kaa'ee jira seerri Gadaa jechuudha. Maal jedhaa dubartoonni yeroo yookaan garaatti baatu yookaan immoo ji'aan rakkina uumamaa waan qabaniif yookaan rakkoon uumamaa waan itti dhufuuf rakkina jennu walii galuudhaaf jechaadha. Iddoo kanatti ofii isaaniitiif qulqulleessanii jiraachuudhaaf deemanii hawaasa wajjin deemanii buluudhaaf rakkatu waan ta'eef waraanni isaan hin barbaachisu. Iddoo waraanaa dhaquun hin barbaachisu. Kun sababa isa tokko. Inni lammataa immoo inni guddaan waraana keessatti du'ata jira, ajjeesu jira. Waan duuti jiruufu dubartoonni du'uurra dhiirri du'uu wayyaa jedhee kan filannoo lafa kaa'edha seerri Gadaa jechuudha. Hawaasa tokko keessa dubartoonni du'uun hawaasa sana hin balleessa. Dhiirri yoo du'e namni tokkichuu yoo hafe dubartoonni hedduun yoo jiraatan uummanni sun lafarratti hafaa jechuudha. Akkasitti hiika seerri Gadaa jechuudha. Kanaaf dubartoonni Yoonaas Birruu jedhu kun eessaa kan dhalatanii aan uummanni Oromoo itti duulee lafa walloo qabachuudhaaf inni mataan isaa yeroo kaasu anuun dhalataa wallooti nama maatiin koo kanaan miidhamerraan dhaladhee jedhee dubbataa jechuudha. Kana laaluu dandeessan ammallee. Egaa dhuguma biyyi kun biyyi uummata Oromoo beetti dhuguma hayyuun biyya kanaa uummata Oromoo kana beekaa yoo jenne hin beeku jechuudha. Kanumarraa hubanne isa qofaa miti kan nama lakkoofneen fixu warra akkanatti gadi ba'anii xeeban kana lakkaa'een fixu malee namoonni hundi akkas jedhu jechuudha. Xiqqaa guddaadhaan akkana jedhu. Beeta kiristaaniidha kaasanii amma dhaqanii ganda warra gadda bushuutti Oromoon aadaan isaa badaa akka ta'e, akka jallataa ta'e, akka gara jabeessa ta'e, akka biyya kana weeraree dhufee qabatedha yeroo maraane. Anis gaa irra deddeebi'ee namni kanumaaf kaayyoon keenya kanneen fi kanallee namni salacha'uu hin qabu. Maaliif yeroo mara waan kanarra deddeebi'an illee gaafii ta'uu hin qabu jechuudha. Maaliif isaantu itti deddeebi'aa jira kun amma jechuudha. Isaan ammayyuu kan kaleessa abbaan baharee barreesse kitaaba Bararaa jedha irratti. Arras viidiyoo irratti ba'anii guyyaadhaan kanumatu dubbataa jiran. Yeroo akkana ta'amaa deeme uummanni kun dhumarratti maal ta'an? Jarri kun otoo humna wayii qabaatanii otoo waa gochuu danda'anii saba kana haaloo sana itti ba'uuf deemu jechuudha. Wanni jala buramee namni beekuu qabu jechuudha.
Egaa namni maqaan isaa taayitiliin isaa Dooktor jedhamu kan waa'ee Oromoo waan hedduun barreeffamee jiru xiqqoodhuma mataa isaa keessatti xiqqoo tokko hin qabne an waan jaarraa 16ffaatti ta'eeraa jedhamee oduu dhaga'e dubbatu kuni maali isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu seerri gadaa waan inni jedhu kana hin goorsisu namni Oromoo irraa dhalate dubartii ajjeesuu dhiisiti. Malkaallee ishii dura hin ce'u laga yeroo ce'u jechuudha. Malkaallee dura hin ce'u jechuudha. Oromoon gaafa inni jedhu sun immoo uummata aadaa ofiitiin bulu. Uummata seera ofii qabu. Uummata qajeelfama gadaatiin gaggeeffamu ture. Uummanni inni gaafa inni haasa'u jaarraa 16ffaa jedhee haasa'u. Uummata nu caala sirna beeku uumaa kabaju uumama kabaju nama kabaju. Kanaafuu waan akkanaa kana akkamittiin jara kana eessatti ergamanii akka waan namaa dhaga'anis waan seenaa uummata kanaa dhaga'anis baay'ee nama ajaa'ibaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma uummanni Oromoo nagaa abbaa nagaa ta'uusaa kana qofaa otoo hin taane sirumatti uummanni kun uummata nagaa ta'uusaa waan hunda laallee irraa arguu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf mallattoo uummata kanaa ta'eetu kan beekamu amma Odaadha. Odaan muka jiidhaadha, muka qajeelaadha. Uummatumti xiqqoo ishii wayii ollaa keenyatti olaallee mallattoon akka uummatummaa isaaniitti isaan alaabaa isaaniirra illee godhatan ambillaa qabu jira. Goraadeen amma afaan Oromooti. Goraadee jedhu isaan goraadeen afaan Oromooti. Gorra'uurraa goraadee jedhame isa waan ittiin gorra'anidha. Goraadeedha amma fakkeenyaaf hundumtu biyyoota Arabaa kana yoo laaltan asuma ollaa keenyaa waan tokko yoo laaltan yeroo mara waan billaa waan eeboo mallattoo godhatantu jira jechuudha. Akka faajjii tokkootti. Faajjiin gadaa garuu muka jiidhaadha. Muka jiidhaadha. Uffata adii. Kanaaf uummanni kun waan lola nama ajjeesuu sammuu isaa keessaa hin qabu jechuudha. Wanni isaan amma lafa nurraa fudhatee maal nurraa fudhateedhaan kijiba. Oromoon lafa fudhatee hin qabu. Kana duras dubbadheera jechuudha. Lafa fudhate takka hin qabu. Lafa namaa fudhatee hin qabu. Ofii isaatiifuu lafa hedduu dhabeedha. Kaaba Afrikaa irraa amma dhufee kibba Afrikaa amma dhiyaa amma bahaa giddu galeessa Afrikaa ishii xiqqoon lafti xiqqoon isaa hafte kun amma lafa Itoophiyaa iyyuu isa dhumarratti dhabee jechuudha. Isa sana dura dhabaa ture naanna'ee dhumarratti Itoophiyaa bakkee amma dhabeera jedhanii bakkee isaanan keenya jedhanii amma irratti maqaa lafaa yoo waaman asuma lafa akkasii qabanne hoggaa jedhan amma lafa maquma Oromootiin waamu. Lafa akkanaa qabanne lafa maquma Oromootiin waamu. Kanaaf uummanni kun duubatti deebi'ee sabni kun ofii isaatii of madaaluu qaba. Warri kijibaan waan kijibaatiin qabsaa'u waan kijibaatiin uummata kana xiqqeessuu barbaadu kun duubatti deebi'ee sirriitti of madaaluu qaba jechuudha. Oromoon mallattoon isaa nagaadha. Wanni inni godhu hundi nagaadha. Yeroo waaqaaf dhaabbatu marga qabatee dhaabbata. Yeroo malkaa ce'u marga qabata. Kooraa farda isaatti yeroo ol ba'u irratti irreeffatee ba'a Oromoo. Yookaan nama ilma namaa intala namaa garaadhaa qabdu baqaqsee maal gochuu dhiisiti. Kooraa ofii tolche sanayyuu kabaja qabaaf. Laga ce'u tokkoof kabaja qaba. Keessattuu gadaan waan dubartiidhaa tume eenyumaaf hin tumne akka namoonni keenya baay'een gadaan dubartii hacuucas jedhanii warri barreessan jiru jechuudha. Fakkeenyaaf Dooktor Nagaasoo Gidaadaa fa'aa waan kana kitaaba isaanii keessatti akka waan gadaan Oromoo hacuucutti dubartoota hacuucutti kan kaa'anii jiru jechuudha. Mirgan kennuuf aangootti hin baatu maal jedhanii barreessanii. Fakkeenyaaf kana du'a dhaquu hin qabdu jechuun olitti kabajaan hin jiru jechuudha. Har'a namni dhiirri dhalaa wal qixxeedha hundumtuu hiriiree lolaaf biyyoota garaagaraa keessatti loltummaa fi hoggaa filamu argana. Uummanni sun jaarraa sana keessa iyyuu dubartoonni uumama isaaniitiinuu hojii isaaniif ta'u haa hojjetan malee kanaaf dirqamuu hin qaban jedhee lafa kaa'e jechuudha. Maaliif garaatti baattee loluu dhaqxi dugdatti baattee loluu dhaqxi moo maal gooti fakkeenyaaf moo dhaluu tafa. Hanirra guddaan ishiin ga'een hojii ishiitii inni guddaan rabbiin kenneefiyyuu waan lakkaawwamee hin dhumne da'anii nama bakka buusuun dhalanii nama bakka buusuun uummata bakka buusuun sanyii bakka buusu olitti kennaan hin jiru. Ishiin eenyuun caalte eenyu oliidha barbaadamtuudha jedhameetidha. Seera gadaa keessatti waraana hin deemtu lagallee ishii dura hin ce'anii. Abbaan gadaa tokko immoo abbaa gadaa ta'uudha bar fuudhuu qaba bar. Lubni tokko doorii booda duulli isaan ba'an luboota ta'uudhaaf duula fuudhaati. Yoo hin fuune namni mana hin ijaarratin utubaan dhaabbatin haadha manaa hin qabne mana hin dhaabbatin hoogganaa ta'ee hin hoogganu uummata Oromoo.
Kuni waan gadaa Oromoo keessatti tumamee jirudha jechuudha. Kun maal agarsiisa? Namichi yoo ishii qabaate malee bara abbaa gadaan ta'u bara. Yoo fuudhee ishii wajjin warroomeen alatti ulaagaa abbaa gadaa tokko kan lubaa tokko hin guutu. Kana waan ta'eef osoo hin beekne gaduma ba'anii akkanumatti bunuma ofii dhugee namni gadi ba'ee jedhaa kan nama gaddisiisu kaa viidiyoon darbee amma dhiyootti isinitti kun baay'ee kan nama gaddisiisudha. Har'aa otoo konfileektiin meeqa jiru otoo uummata kanarratti naareetiiviin maalii uumamaa jiru hin isaan immoo gadi ba'anii waan kaleessa hin ta'in waan ta'e fakkeessanii uummata kanarratti dhiyeessaa jira jechuudha. Namichi Yoonaas Birruu Dr. Yoonaas Birruu jedhamu kun yeroo mara viidiyoo inni dhiyeessu irratti gaafiif deebii inni dhiyeessu irratti horkatan kijiba. Egaa Ameerikaa taa'ee namni yoo dubbate waanuma dhugaa se'a namni waan faranjiin jette kana hunda dhugaa se'a namni. Waan faranjiin barreessaa baate hundi kijibaa bara amma wanni dubbisaa jiru kijibaa bara. Waan keenya ilaallatee waan dhugaa tokko hin argine nama waan dhugaa namoota muraasa wanta dhugaa kan jedhan waa'ee Oromoo laalchise seenaa barreessitoota darban irraa warri alagaa barreessan kana faranjii soo ta'e jechuudha warra adiisoota. Kanaaf namni kun amma akka beekattu of laalaa waa'ee gadaa xiqquma ishii kunoo namni alagaadha jennu alagaa jennu Oromiyaa keessa Itoophiyaa keessa Oromoon nama anarraa alagaadha jedhus hin qabu. Ofiif hawaala goomse hundumtu. Ufuma afaan yaa bashaadha ofiin jedhe ufuma afaan yaa gaazidha ofiin jedhe ufuma afaan eenyudha ofiin jedhe malee Oromoon narraa dhalattan jedhee barsiisa yeroo marayyuu. Kana waan abbaan namni mormu waa jiraatu. Saba keenya keessatti kana dura viidiyoo darbe irratti dubbadheen ture. Sabni kamiyyuu namni Oromoo wajjin dhiiga hin qabne namni Oromoo irraa hin dhalatin Oromoo wajjin hin dhalatin nyaachuu miti bara. Wal fuuneraa walitti heerumne wal fuudhu boree sadarkaa lammaffaa. Dhiigaatu tokko saba kanarraa bahee hundumtu achi bahee. Kanaaf waan akkanaa jira. Saba kanarraa dhalate hundumtu wanti biyya kana keessa. Fakkeenyaaf amma uummata Sumaalee yoo fudhatta baay'ee laalaa guddaan an jiru gaa uummata Oromoo fi Sumaalee kana yoo kaafne waa'ee shiniggaa waa'ee dhuma weerara lafaa bara Ziyaad Barree kana otoo laalle amma uummati Sumaalee kan uummata Oromoo fi uummata Sumaalee kana gidduu jiru yoo laalle baay'ee ulfaata. Garuu Sumaaleen uummata Oromooti. Waa takka waan haaraa Sumaalee amormatan isaa waan fe'aa jedhanii akka warri keenya maatiin keenya qacceen keenya nu qabachiisee ittiin guddachaa turre ittiin dhageenyetti arras waan lafa jiru laallutti uummanni kun waan uummata Oromooti. Fakkeenyaaf isaan kan jijjiiraman karaa barbaraa kana karaa sanaan namoonni daldalarraa dhufanii karaa maa isaan baadiriyaan moo maal warri jedhamu baadiriyaan warra baadiriyaan jedhan kan arabarraa dhufantu naannoo daldala sanaa qubate karaa qarqara galaanii Kismaayyuu amma hiikoo jetteen Sumaaleen hin beeku waan biraa Siwaaliidha sagaleen kun Siwaaliidha jedhanii hiikaa jiru. Barbaraan Siwaaliidha jedhanii hiikaa jiru. Barbaraan maaltu Siwaalii godhe afaan Oromooti. Kismaayyuu maaltu afaan biraa godhe afaan Oromooti. Isumayyuu jechuudha achirraa dhufe. Gara Oromoo isa dhiyaatutti dhiisanitti Kiswaayilii yookaan immoo Indiyaanitti achi oofu jechuudha. Kanaafuu karaa hundayyuu waan ormi itti dhufeef adda bahe malee waan ormi itti makameef aadaa ormaa sana fudhatee irraa achi siqe malee karaa galaana diimaas haa ta'u karaa barbaraas haa ta'u karaa eessaatu uummanni qarqara amma sentiree daldalaatiin waan ta'e kuni uummata Oromoo. Kanaaf fakkeenyaaf amma Sumaalee waaquma jedha Sumaalee. Kana seentanii yuutuubii keessa yookaan guugilii keessa ilaaluu dandeessa. Eebbuma jedha eebba waaqaadha. Oromoon eebba waaqaadha Sumaaleen eebba waaqaadha. Ayyaanadha Sumaaleen. Kana hin jennu hodhan kun afaan Oromoo hin dhaga'u gadi ba'anii yaa dubbata. Akkana hin jedhamu ture yaa jedhan. Ayyaanuma eebba waaqa. Sumaalee ashanti riilijiidhaan jedhe yookaan amantii Sumaalee Islaama dura kan jedhu waaqa jedha. Amantii waaqizim jedhanii kitaaba barreessanii warri qoratan jechuudha namni biyya Poorchugaal tokko Faransaayidha barreeffamee jira waaqizim waaqa yeroo barreessan illee afaan Oromootiin barreessu Oromoon hin dubbisa sana jechuudha. Kanaaf hundumtuu ofiif ofala goomsaa jira malee Oromoon an kiyya miti saba jedhee hin qabu. Lafa ammaatti ani waamaa jiru karaa Eertiraa, karaa Tigraay, karaa Gondar, karaa Gojjam, kana Walloon kaaba Shawaa qabachiisee waamaa jiru. Eega jaarraa 16ffaa weeraraan dhufee lafa keenya jijjiiree maqaa itti moggaasa jedhanii seera tumaa jiran jechuudha. Inni kun immoo jala wantoota isaan duraan barreessaa duran jaarraa 16ffaatti dhufee fashaleessinaan amma laalaa namoonni baay'een yeroo haasa'an yeroo barreessan waan tokko yeroo barreessan
Eega jaarraa 16ffaati dhufee maqaa namaa amma abbaa torbaatti afaan Oromootti geeddaree maqaa namaa akka abbaa torbaatti afaan Oromootti geeddare jedhanii barreessaa jiru. Kanaafuu kun dogoggora guddaadha. Aadaan Oromoo, seenaan Oromoo, ilaalchi Oromoo hawaasa addunyaatiifuu waan badhaase hedduu akka qabus kana dura baafnee dubbanneerra. Haa ta'uuti amma bifa kanaan kaa uummata kanarratti waan akka amma Yohaanaas Birruu namichi jedhan kun dhiyeessu kuni kana hunda ilaaluu hin dandeenye. Karaa Jibuutiitti achi deemne maqaan lafa Jibuutii jedhamu ija buutii ka jedhu irraa lafti sun diriirtu keessa ammoo bakki akka magaalatti teessuun ol kaatudha ija buutii ka jedhu irraa lafti Sumaalee amma asii achi Kisimaayyuu, Galkaayyoo, Hiddii, Balawwee, Booramaa, Balballeetti, magaalaa Daldeessaa, magaalaa Karaabu, Waraabuu jedhanii isaan nama Karaabu gosa namaati gosa Karaabu ka jedhan inni jira ammaas giddu galeessa kana keessa karaa furii lafa jedhu kun lafta asiin jiranii. Kanaaf kun hundi aadaa Oromooti, seenaa Oromooti, afaan Oromooti. Achi of keessa hundumtuu jecha. Achi maal taanaan ilaata uummanni kun maal hir'ina qabaannaan ilaata irraa kan akkanatti of dhiibbamu jedhanii yeroo gaafannes waan baay'ee argite. Karaa Affaaraatti hundi akkanu nama kaleessa Affaarii dullacha baasoo jedhamee maqaan beekamurraa uummanni horame waan biraatti jedheeti isa kana gatte uummata mana baay'atu jecha. Uummata lakkoofsi isaatu sila nama sodaachisuu qabu jechaa fi waan adda addaatiin safaranii akkasitti waan akkana dhiyeessaa jira jechuudha. Kanaafuu gara Tigraay amma yeroo darbe afaan isaanii keessa afaan Oromoo hin jira jennee turre. Fakkeenyaaf amma gubbaa isa jennu gaara gooba loonii yookaan gubbaa jechuun isaa goobataat jedhu. Goobataat wantoota akka aaddeetaat, abbootaat, ammoo kana ammoo isa nuti jennu ammoo jedhu. Kana keessatti qo'addaa. Hunduu asumarraa guure waa hundaa jechuudha. As gara lixaatti soo gadi baane bara afaan karaa gadii karaa Benishaangulis haa ta'u Gambeella maal yoo deemtanis kanuma waan meeshaan mana keessaa maaloo waan nyaataa waan hundumtuu afaan Oromooti waan. Kanaafuu uummanni kun lafa takka taakkuu takka kan namaatti hin dhufne itti dhufe hunduu itti dhufe yoo isarraa achi ba'e yoo itti dhufe jechuudha. Kanaafuu walumaa galattu aadaan Oromoo bakka itti nama ajjeesaa jedhu hin qabu, bakka itti dubartii garaadhaa baqaqsaati akkas godhaa jedhu hin qabu, bakka itti lafa namaa weeraraa jedhus hin qabu. Hin weeraramne uummata addunyaarra hamma har'aatti mallattoo nagaatiin beekamu ta'ee beekamu. Silaa odeeffamuu fi qabatu abbaa waraanaa fi nama waraanee biyya namaa qabate ta'ee seenansaa odeeffama jechuudha. Namoota xixinnoo akka Yoonaas Birruu jedhaman kana. Dubbisuu jechuun beekuu miti beeka. Kitaaba meeqa mataa dura naqatanii sheelfirra naqanii kakkaa'anii fuuldura taa'anii haasa'uun beekumsaa miti namaan godhu beeka. Kitaabni ofiisaatiin miti seenee dhugaa namatti namicha santuu silaa waan gaarii argaa jechuudha. Keessatti kitaaba sana keessatti. Kitaabni meeshaadha bara. Kanaafuu akkasidha. Egaa wanni viidiyoo gabaabaa kanaan irra ibsuu barbaade uummanni Oromoo uummata nagaa, uummata qulqulluu, uummata dubartootaaf kabaja qabu, daa'imaaf kabaja qabu, daa'ima xixiqqoo bira bakka. Har'a orgaanaayzeeshiniin meeqa addunyaa irratti uumamee barfandiin meeqa uumamee deema. Inni kana waggaa kuma meeqa dura kunuunsa namaa, horii kunuunsa namaa, kunuunsa loonii, kunuunsa dubartootaa, namoota dulloomanii seera meeqaatama qaba uummanni kun jechuudha. Kanaafuu har'a viidiyoon kana ishii gabaabduu kanaan kana waan viidiyoo namichi Yoonaas Birruu jedhamu kan miidiyaa push miidiyaa jedhamu ji'a kana keessa laalaa seenati waan jedhamu inni interviyuu wajjin godhe Anaaniyaas Sooriiti nama isa kana nama giddu galeessa kanaatti Anaaniyaas Soorii Hulluuqaa nama jedhamu gaani nan beeka nama kana inni illee isa chaalenjii waan godhen qaba jechuudha gaafii kanarra. Akkamitti Oromoon dubartoota garaa baqaqseetoo akkas godhe maali ragaan isaa eenyutu barreesse jedhee hin gaafanne jechuudha. Gaafiin tokko immoo yeroo dhiyaatu nama tokko gaafiin sun chaalenjii ta'uu qaba namichi sun. Ragaa dhiyeessuu qaba. Ragaa dhiyeeffachuu qaba jechuudha. Waan akkasitti bara akkasii ta'e jechuudha. Uummanni guutuun uummata yeroo sanatti akka waan dabni hojjetamaa turee fi akka waan uummanni kun jaarraa 16ffaa keessa daba hojjetaa ture jedhee dhiyeessuunsaa dogoggora guddaadha. Egaa nutis viidiyoo kana kan hojjennuuf wantoota akka kana walitti agarsiisuudhaa fi waan nu hordoftaniif galatoomaa ulfaadhaa jiraadhaa. Waaqayyo immoo uummata kanaaf dhugaa isaa baasu jedha.